Gaanis ni faata obboloota koo akkam jirtu nagaa koodha waaqayyo fagalatu viidiyoo kana isinii danda'ama taanaan namni tokko sheerii si'a 10 ol gochuu qaba. Isa waan isin hin fayyadneef sheer gochaa ooltu waan ta'eef kun immoo nama tokko fayyaduu danda'a waan ta'eef sheer godhi jedhee kabajaan sin gaafadha. Har'a obboleettii tokkotu sagalee naa qabe karaa teelegiraamii. Ani kan hin bulaa jiru shintibeetii keessadha. Saawud Arabiyaadha. Ani shintibeetii keessan bulaa. Madaamiin koo damoosa naa kennaa hin jirtu. Damoosa gaafa ji'a tokko fixu naa kenni jennaan ji'a lammaffaa siin kenna naan jette. Ji'a lammaffaa gaafa fixu naa kenni jennaan ji'a sadii siin kenna naan jette. Utuma isheen akkas naan jettu ji'a 4 fixee 5 lakkoofseen jira. Akkasuma immoo shintibeetii keessan bulaa jette. Gaafa isheen akkas naan jettu bilbila biiroo kennee fi biirootti rakkoo kee himadhu. Biirootti na deebisi hin jedhiin na deebisi jechuun furmaatan ta'uu waan ta'eef achumatti wantoota kanatu na mudatee jira. Damoosa koo naa kennaa hin jirtu. Shintibeetii keessa immoo bulaan jira. Jedhiiti biiroo haasofsiisii waan irra geesse immoo natti midheeniira. Gaafa isheen natti himtu immoo gaafa isheen furmaata argattu immoo poosti isiniin godhaa jechuudha deebisee. Gaaffiiwwan obboloota lamaadha kanan qabadhee dhufe irraa waan isaan natti himanii jechuudha. Isa shintibeetii keessa bultu immoo yoo maddoon bulmaataa dhibee saaloonii iddoo isaan ta'an buliiti ganama gaafa kaatu yookaan ganama isaan dursitee kaata waan ta'eef macheem sarraatanyaan isaan dursitee kaati. Dursitee kaata waan ta'eef xaqallalii sirra bulte iddoo namni agarre kaayii yookaan iddoo mi'a kee kaattu sirra bulte firaashisaa ta'u waanuma irra bulte jedheeni yoo madaamiin kee hin bultu saalaa siin jette immoo itti shintibeetii keessa ani dhukkubsadhee jennaan ciisuu waan hin dandeenyeef shintibeetii keessa hin buluu. Saalaa buleen ganama ka'ee immoo sassaabee kaatootiin ka'iin jedhiini jedhee isa kanas waan isheen irra geessisanitti himaa biiroollee haasofsiisi jedheeniira. Shintibeetii keessa warri bulaa jirtan asumarraan waan ani isinitti himu dhaggeeffadhaa. Shintibeetii keessa hin buliina. Shintibeetii keessa hin buliina. Maal gooture saalaa jira miti iddoo jiroonni taa'anii soofaarra otoo hin taane lafasaa jechuudha. Lafasaa afadhaatii waan irra bultan firaashisaa ta'uu waanuma isaan irra bulaa isiniin jedhan buufadhaatii irra bulaa sana booddee ganama ka'aati kaasa. Dirqama hin qabdan shintibeetii keessa buluuf jechuudha. Yoo isin didu ta'e immoo biiroo dhimma keessan haasofsiifattu. Amma ijoollee baay'een biirootti na deebisii ani mana kana hojjedhu mana kana akkasidha yoo isin jettan argatanii immoo dhabanii jeroonni inni isin hojjettaniif ji'a 2-3 isaaniif bu'aadha biirootti isin deebisu. Kun immoo maal gochuu qabdu? Achuma teessanii mirga keessan falmachuu qabdu. Falmatanii illee maal argatu iyyuu miti garuu biirootti himatanii biiroo waan namaa sirreessuu danda'a isiniin hin jedha. Obboleettiin tokko immoo akkasaan jette viidiyoon koo irraan dheerata. Obboleettiin koo tokko immoo ani lafan bulaa siree naa bituu diddee madaamiin koo naan jette. Isheenis Saawud Arabiyaa keessa jirti. Ani kan hin jedhu ijoollee warra Harareef biyyaa dhufan kana dhuguman isiniin jedha tiktookii fayyadamuu wayin immoo bilbila fayyadamuun isin hin barbaachisu garuu asitti dhiifama naa godhaati. Firaashii gaarii irra rafuu siree gaarii irra rafuuf miti kan nuti biyyaa baane waan isin beekuu qabdan jechuudha. Nama hundatummooti tolee as bahee fiiltirii fayyadamee miidiyaa kanarraa wacaa oola miti. Otoo dudduuba nama sanaa yookaan immoo baagiraawundii nama sanaa laalleeti waa baay'eetu jira. Waa baay'ee gubataa namaa kan argu jechuudha waaqa duwwaadha. Kanaafi ani lafa bulaan jira madaamiin siree naa bituu diddee gaafati jettu meeskii maal jettaa obboleettii ishee shintibeetii keessa bultu kanaan immoo. Kanaaf obboloonni baay'een shamarri keenya baay'ee warri biyya Harareef dhuftan lamaan isaaniiyyuu kan isin dhibu Harareef biyya Haraadha kan isaan dhufanii jechuudha. Isheen shintibeetii keessa bultu rakkina cimaa akka inni ta'e sinuu beektu. Isheen siree naa bituu didanii lafarra rafa jettu kun immoo sitti nima obboleettii koo sitti qorruu danda'a sirriidha. Lafti isaanii yeroo qorraa baay'ee qorraa yeroo ammoo baay'ee ho'aa waan ta'eef jechuudha. Ammi yeroon kuni yeroo qorraati waan ta'eef kaartooniin jira miti kaartoonii firaashii kee jala godhadhu jechuudha akka qorree ol sitti hin baanee fi kaartooniin jira yeroo miini dhufu kaartoonii gurguddaadha waan ta'eef kan dhufu jechuudha. Isa hin gatiin gaafa isaan gatiin jedhan firaashii kee jala buufadhuuti irraa fi akka inni sitti hin qorrineen malee hundatu siree gaarii irra ciisee firaashii gaarii irra ciisee uffata gaarii uffatee miti. For example yookaan siimii ani amma guyyaa tokko jechuudha yuunifoormii irraan kan hafe guyyaa tokko uffata biraa osoo eenyu dhufee hin uffadhu. Yuunifoormii 2 moo 3 madaamiin deebistee narraa fudhattee jirti. Maaliif narraa fudhatte beektu?
yeroon uffadhu xiqqoo na qaba jechuun na qaba otoo hin taane na qabeessatti biggolee na qabu otoo hin taane bakka jira miti narra bahee lafa isaa harkisu miti yuunifoormii sadii fudhattee bira keessa jirtiin uffattu naan jettee jechuudha. Kanoo maal jettu iski innaa obboloonni keenya gaafa haalli naaf jechuu dide jettanii mee of ilaalaa hin jedha. Madaamin koo shinti beetii keessa na bulchiti akkasumas immoo takka lafa na raffistiif algaa naan bittu jette. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessa kan biyya alaa bakka jirtu itti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu ana buletin keessa nagaa guutuun qabaa isin akka nagaa na taatan abdii guutuun qaba jecha. Egaa hordoftoota koo warroon chaanaala kiyyaaf haaraa taatan immoo sabskraayibii laayikii sheerii gochuudhaan nu gargaaraa isin jedha. Akkasuma immoo warroon ta'aa jirtan galatooma ulfaadhaa isin jedha. Egaa ka har'a akkuma viidiyoo dura argitan irratti obboleettii keenya tokkotu maal jettee gaafatte obboleettii keenya tokko ani maalan godha madaamin koo shinti beetii keessa na raffisti maalin gochuu danda'a akkasuma immoo damoosaa yoo naa kenni jedheeni ji'a dhufu sii kenna ji'a lammaffaa soo naa kenni jedheen ji'a sadaffaa sii kenna jetti naa kennuu diddee jette. Isheetti akka immoo maal jette ani madaamin kooyi shinti beetii keessa na raffisti jette. Egaa kaamee obboloota kooyi kan ishii shinti beetii keessa raffistu sanidha. Kan sirriitti miidhaa guddaa qabdu jechuudha. Akkasuma kan daboosa dhoogattu san akka kootti kanan furmaatallee laadhufi akkasuma gorsallee irratti kennuufi mucayyoon shinti beetii keessaa sun dhugaa ishiiti iyyachuun ishii dhugaadha. Dhugaadha ishii rakkina cimaa kan qabdu mucayyoo tanaadha. Kan shinti beetii keessaa raftu tana jechuudha. Akkasuma damoosa immoo innillee rakkina guddaadha. Maaliif damoosa ishii dirqama ji'a ji'aan kennuudhaaf yoo barbaanne irra teessisne malee ji'atti guyyaa takka dabarsuu hin qabnu fudhachuun kee dirqama jechuudha. Dirqama ta'uu baannaan immoo biirootti mattee biiroo furmaata si kennuu danda'a. Bakka biiroo ati irraa dhufte san jechuudha. Waannaa biiroo ati irraa dhufte sin jedha buletti kooyi. Kanaaf biirootti bilbiladhu lakkoofsa biiroo keetii erga qabaatan yoo qabaatan biiroo irraa dhuftan abbaa irraa dhuftan sanitti bilbiladhaati yoo furmaata isinii kenne itti machuu dandeessanii. Akkasuma immoo namni karaa seeratiin dhufte taananii poolisiillee qabsiisuu danda'an hin danda'ama. Damoosa kiyya naan kennine naa hojjedhu hojjettes hin dandeessa mirga qabda. Maaliif damoosa malee hojjechuun abadan hin danda'amu jechuudha. Maaliif kan dhufneef hojjechuuf waan ta'eef. Akkasittis hin danda'amaa jechuudha. Inni biraa immoo shinti beetii keessa na raffisti kan jettu isallee himachuu dandeessa. Maaliif shinti beetii keessa ilmi namaa shinti beetii keessa kan rafu tokko iyyuu nagarreen. Maaliif hanguma fe'ellee ta'u saalonni keessa si raffisuu dandeessi. Bakka quba beetii keessa si haa raffistu. Hiiqaa beetii keessa rafuu wayya shinti beetii keessa rafuu irra jechuudha. Meeshaa bakka meeshaan taa'u rafuu si wayya dhugaa rabbii siniin jedha. Maaliif shinti beetii jechuun ani beeku kan nama akkami sammuun isaa yaadutu shinti beetii keessa nama raffisa. Madaamni takka sammuun ishee kan gaazii fixee. Innaa mucayyoo kana rakkina guddaa kan qabdudha kan shinti beetii keessaa kana obboleetti kooyi gara biiroo irraa dhuftee iyyadhu. Akkasitti malee furmaanni keessiif hin jiru. Innaa baay'een tokko nama gaddisiisa jechuudha wanti ijoollee keenya irra deemaa irratti taphachaa jirti madaaman. Isheen takka immoo maal jettee lafa madaamin koo algaa naa bituu diddee lafa na raffisti jette. Obboleetti koo akkuma ishee mucayyoo sin gaafa sii deebistee tanillee akkatti sii deebisu nuti kan baane fi hojiidhaaf malee algaa fi lafaa fi bakka hirriba keenyaa maxaruufi miti. Ati lafa yoo raftee iyyuu kan shishii shanti beetii keessa raftuu fi ati lafa raftu maarri mee garaagarummaa keessa laalaa. Santu godda'ama malee ati maal goddaamta yoo lafa rafte maalidha? Nuti lafa rafuun keenya nuuf dabartiidhaaf lafa rafna. Hundumti keenya gaafa dhufnu iyyuu hundumtuu akkasumatti lafne jechuudha. Dhugaa isiniin jedha. Ani waggaa tokko moo waggaa lama akkasitti lafa rafe jechuudha. Osoo algaarraa rafin lafuma kana afadhaasan rafaa ture jechuudha. Dhugaa isiniin jedha. Maaliif bakka jireenya waan ta'eef of jijjiiruu baane waan ta'eef isin lafa isin algaadha isin akkas naan gootu madaamin akkas naan gootu yeroo tokko ofumaa balleessine jarallee maqaa kan balleessan baay'eetu jira ijoolleen keenya jechuudha. Ofii keenyaas balleechaa jaras maqaa balleessina. Jaras maqaan balleessina. Bakka ishee si raffiste rafi. Garuu shinti beetii keessa kan nama raffistu taatu baay'ee nama gaddisiisa malee kan lafa nu raffistu raffistu yoo barbaadde shinti iqaabeetii kana keessa rafinaanaa jettu. Yoomaa iqaabeetii keessa iyyuu raffisiin jettee rakkoo qabu.
garuu kan godda'amaa jirtu kan shinti beetii keessatti. Innaa kanaafiyyuu obboleewwan kiyya adaraa keessanii ofuma keessanis dhimma tokko balleessitanii kaayyoo baatanii wallaaltanii ani akkas algaarra rafaa akkasiisan dhiisati hojii keetti hojjedha. Damoosa kee yoo seera sii kennite hojii kee yoo hojjette bakka barbaade si raffistu shinti beetii keessa si raffisin malee ala si raffisin malee mana keessa bakka barbaade rafi mana saaloonni keessa rafi qabetti keessa raffisin jette rakkoo maaltu jira rafi ati si jijjiiruuf waan ta'eef danda'u obsaati danda'a waa hundaa obsaati dabarsaa. Innaa akkasiin jedha gorsi kun ijoollee biyya arabaa hundumaaf ijoollee keessattuu haaraa wal dhuftaniif isin ilaalata. Adaraa obsaa waa hundumaa obsuutu bareeda yoo gaafa obsitu wayitti baata. Gaafa biyya keenya keessattuyyuu nuti lafa rafnee guddanne malee algaarra rafnee hedduu namni algaarra rafee guddate hin jiru waa'inaan ijoolleen baadiyyaa keessattuu hin beekna. Innaa akkasiin jedha obboloota koo nagaa ta'a fayyaa ta'an ga viidiyoo biraatti walitti deemnu.